Guddina ilmaanii jechuun mana keessaa qur'aana rabbiitiin ilmaan nu guddisa. Qur'aana qaroomuuf nuuf goola deeggarsaa. Guddinni waa hunda ummiisuma keessaa. Guddinni waa hunda maamiisuma keessaa. Qarooma addunyaa harkanne rabbirraa qur'aanul kariimii badhaane rabbirraa ahkaama qulqulluu ilaahi ashirraa ahkaama isaa hundaa jaalanne rabbirraa amantii bareedduu qulqulli hundarraa badhaasa rabbiitihi musliima taaneerraa. Alhamdulillahi alfa marraa rabbiin nu jaalata nafsii ateenyarraa amantii beekumsaan jalqabni si iqraa barnoota duusiitii jechaaf gochaan duraa qur'aana wallaaluun quufaati unneerraa nuumaatu lakkise jecha rabbii iqraa nuumaatu lakkise jecha rabbii iqraa waa hundaaf guddinaa nuuf taha qur'aanii qarooma addunyaa doktooru zabaanii qur'aana wallaaluun safuudha ikhwaanii kufaati musliima asiise edanii khottaa haqaraanuu xiqqaa fi guddaanii nu keeysan dhabamne hinduu quraanii imaltura jirraa malqulla yaa'uunii khottaa sin qoynu qur'aana kanaanii guddinni yahudaa qaroominni isaanii waan biirati mitihi qur'aana kanaanii qarooma addunyaa jechuun kanaanii qarooma isaa dhabne dhamaane muslimni amma jijjiiramnaa qaroomne dhaloonni haadholeen jabeeysaa guddina ilmaanii qaroomni ilmaanii maamii sumarraanii qur'aanaan bareecha guddisa ilmaanii qur'aanaan bareecha guddisa ilmaanii kan qur'aanan beeyne oliif gad yaa'uuni dawwaala qabanne diilawaa ooluuni silkiin tunnun baaftu yaa obboleeyyaanii irraa gabatamna guyyaa jazasaanii gama dindachaanaa dhiiraa fi dhalaanii diinuu marraa tolaa haalaan shamarraanii oomishni ulamaa dhalaa gagariinii doktora bihayyuun oomishni sumaanii waaluu magalatti dhaamsi shamarraanii diinurra bareedaa jabaadha gamtaanii qur'aana jabaanne habaara nu diinii carraa gari'ellee badhaane shekkaanii gandarra fagaannu barbaada cufdiinii namuu ganda qabnaa ustaazoti diinii warra nuni banne nu qabanubsaanii jannata nagaalu wallahi jazansaanii jannata nagaalu wallahi jazansaanii galaanni shekkaanii haa taa'u jannata akka shama beeyte ifaadi nuuf ifta wallahi keenyaafi ustaazi dhaqataa ifaadi nuuf ibsuuf waa hedduu badhatta addunyaa guutuutu khasaara dhuunfaata wanni isi keessaas khasaara marfaata erga quraanaa fi barsiisa barataa hundi khasaaramtu rasuula dubbata
ati yaa ustaazii hunda nama caalta waan guddaa kan namtee rabbi si jaalata kulli rabbii hunda si jaalata jazaan kee ustaazii haa ta'u jannata jazaan kee ustaazii haa ta'u jannata Uddiina ilmaanii jechuun mana keessaa Qur'aana Rabbiitiin ilmaan nu guddisa Qur'aana qaroomuuf nu godha deeggarsa guddinni waa hunda ummiisuma keessaa guddinni waa hunda maamiisuma keessaa Sirrattiin dheeradhee wiiliin hin dhaabbadha yaa ijoollee biyya too barnootaan jabaadha ustaazoti teenyas nuuf galatoonfadha qaalii isaanis gocha ilmi irra baradha yaa ustaazoti too isin hin jaaladha yaa ijoollee biyya too isin hin jaaladha diinuma rabbiitiif harkaa wal qabadha iddoo barnootaatis guyyuu na mul'adha yaa ayyotoo maamii meenuu tattawadha nafsii an dagamne jaallachuun sodaadha haamiilee barnoota nu keessa cimsadha maalirra akka jirrus cimsaa nu qoradha asbiiran ejjadhu asitti dhaabbadha hundaa keessa rabbiif jecha hin jaaladha rabbi na kadhachuun isin dhamadha waan na wajji turteef sin galatoonfadha salaam salaamullaa nagayaan dhamadha amma wal arginu nagayaan jiraadha assalaamu alaykum nagayaan jiraadha guyyaan guyyaa gaarii nagayaan qabadha guyyaan guyyaa gaarii nagayaan olfadha Uddiina ilmaanii jechuun mana keessaa Qur'aana Rabbiitiin ilmaan nu guddisa Qur'aana qaroo